sharafa alaa adoolessa 22 bara 2016 yookiin Juulaay 29 2024 Maandee haala baay'ee dabaleen ummata kan rifachiisu ta'uun isaa miidiyaa hawaasaa adda addaati irratti rabsamaa kan oole ta'uun ni beekama. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesituu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a immoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatiitti na wajjin tura. Viidiyoo kiyya laayik sheer gochuudhaan akkana jajjabeessitan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Warroonni maatii fayyisee taatan viidiyoo kiyya laayik sheer kan gootan akkasumas koomentii qeeqa qabdan yaada qabdan koomentii jalatti kan barreessaa jirtan guddaa galatoomaa galata isin qabdan isiniin jechuu indaganne akkasumas warroonni maatii fayyisee ta'uu barbaadan fayyisee ta'uu jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan manni kiyya mana keessani anaa dhufu isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma jalqaba irratti argitanitti waa'ee sharafa alaa kan guyyaa har'aa itti oole baay'ee ol ba'uudhaan ummata kan rifachiise ta'uun miidiyaan hawaasaa adda addaa irratti rabsamee jiraachuun isaanii beekama. Kana irratti mootummaan Itoophiyaa gatii sharafa alaa haala gabaa irratti hundaa'uudhaan akka murtaa'e ergaa labsee baankiiwwan daldala Itoophiyaa guyyaa irraa jalqabee gatii bittaa fi gurgurtaa doolaara duraan turan irratti birrii jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesituu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a immoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatiitti na wajjin tura. Viidiyoo kiyya laayik sheer gochuudhaan akkana jajjabeessitan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Warroonni maatii fayyisee taatan viidiyoo kiyya laayik sheer kan gootan akkasumas koomentii qeeqa qabdan yaada qabdan koomentii jalatti kan barreessaa jirtan guddaa galatoomaa galata isin qabdan isiniin jechuu indaganne akkasumas warroonni maatii fayyisee ta'uu barbaadan fayyisee ta'uu jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan manni kiyya mana keessani anaa dhufu isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma jalqaba irratti argitanitti waa'ee sharafa alaa kan guyyaa har'aa itti oole baay'ee ol ba'uudhaan ummata kan rifachiise ta'uun miidiyaan hawaasaa adda addaa irratti rabsamee jiraachuun isaanii beekama. Kana irratti mootummaan Itoophiyaa gatii sharafa alaa haala gabaa irratti hundaa'uudhaan akka murtaa'e ergaa labsee baankiiwwan daldala Itoophiyaa guyyaa irraa jalqabee gatii bittaa fi gurgurtaa doolaara duraan turan irratti birrii 17 dabalee jira jedha. Jijjiiramni sharafaa guyyaa guyyaatti muddatus kan dabarsu mootummaan Itoophiyaa gatii sharafa alaa haala gabaa irratti hundaa'uudhaan akka murteesse ergaa labsii baankii daldala Itoophiyaa guyyaa jalqabee gatiin bittaa fi gurgurtaa doolaara duraan turan irratti birrii 17 dabale. Baankiiwwan daldala Itoophiyaa labsicha hordofee baankota dhuunfaa akka dursan sirreeffachiisuuf gatii taasise. Jimaata darbee doolaarri Ameerikaa takka birrii 57 qabxii 4.8 sharafamaa oole. Har'a ammoo gara birrii 76 qabxii 2.3 ol ka'ee jira. Daballeen doolaara Ameerikaa tokko irratti taasifame birrii 17 qabxii 6 ta'uun agarsiifame. Baankiin mootummaa kunis bittaa doolaara Ameerikaa tokko irratti daballee birrii 17 qabxii 2.4 taasisee ture. Dhuma torbee darbee irratti gatiin bittaa doolaara Ameerikaa tokko birrii
birrii 57 qabxii 48 kan turan gara birrii 74 qabxii 73tti ol bahee ture. Akkaataa kanaan imaammata dinagdee Itoophiyaan baaste kana gatiin sharafa alaa fi maallaqa Itoophiyaa walitti wal jijjiirraa akkaataa gabaa jiru wajjin ta'ee fedhii fi